نؤوه لهذا الخبر العاجل. إذن الإذاعة الإسرائيلية تعلن في هذه waxay ku dhawaaqday in la xiray maktabadii masaarida ee ku taalay magaalada Hargeysa. warkan ayaa goordhaweed ka soo baxay xukuumadda Somaliland. maktabadda ay xukuumadda Somaliland albaabada isugu keentay ayaa iyaguna la sheegay in ay yihiin kuwo عصري أو وحكة قبشلة أو وحي إذا كان رأي السياسي هو مواصلة الحرب وتقييم العسكري هو إيقافها. بكم مشاهدين إلى هذه النافذة العسكرية التي نتناول فيها المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عميعاد. هاي وحا إثيوبيا أي ودو إسلام مركزنا دجال رسمية أو إلى مراسلنا الياس كرام من رام الله. الياس، ضعنا في إطار هذه التطورات نجني ربي بكجرتني تسمبرتي حاضرات كبجمتوتا هوردوتا كينيا أودواني دلا الدنيا عيان استكنولوجي راسين لجين سفناتي درادور سودان متوتي إسانيتين انقفنام تركم في دابل في بوفتا تيارا بكوان فورتو تاني إثيوبيان سومالي كيستي فرتي في كاما إجو balbaloomi intaltoota rogeeyyii fi miidiyaalee dilaa addunyaa ta'eeti jira. Lallabni miidiyaalee Maqdishoo maal jedha gama Masriitiin xiinxaltootaa fi sooshaal miidiyaan biyyattii Abdul Fattah al-Siisiif tarkii Ankaaraa irratti ka'uu kunis gurraan isin kenna. qajeelchi ajaja cimaa Dr. Abiy Ahmadiin fudhatamee fi raayyaan ittisa biyyaa cabsee seenuuf dhaabbilee to'annoo itti fufuun qaawni balbala seenanii miti kabahaniitu cilim jechuun Masriyaaf gaaffii dubbii ta'e nu bira dhaabadha deebiin dhabamuu kana hunda kan dhageettanta. Gama biraatiin pirezidaantiin Somaaliyaadha gara kibba dhiyaa Somaaliyaatti kutaa bulchiinsa Abdulaziz Laftaa Gahareenitti ministeera muummee erganii guyyoota lamaaf mariin jaarsummaaf dippiloomaasii kisaaraadhaan gargar galuufiin muummichi ministeera Somaaliyaa Maqdishoo loltoota Itiyoophiyaatiin hordofamanii nagayaan achitti qubachuu fi Somaaleen kibbaa dhiyaa filannoo addaa gaggeessuu fi Maqdishoo irraa cinna jechuun addunyaa wal gaafachiisaa ta'e hariiroon Puutlaandii fi Somaaleelaand akkasumas agarsiisaa fi ciminni uummataa kutaawwan Somaaleelaanditti taasifame Itoophiyaa fi akkasumas Somaaleelaand waliigaltee isaanii boqonnaa waliigalaa bakka qondaaltonni jiranitti mirkaneessuuf akka jiran afgaaffii miidiyaalee ta'eeti jira. miidiyaaleen Somaaliyaa hundi irra deemuun gosoota adda addaa deemanii dhaadannoo isaanis itti fufanii jiran. Dooniin qamadii toonii kuntaalota kuma hedduu feeteetiin Yuukireen irraa gara Kaayirootti imalaa turte galoo galaana gurraacha kan Roomaaniyaa daangaa wayita geettu ila Raashiyaatiin cilooftee lubbuu namarra miidhaan hin geenne Masriin qoonqoo agabamu pirezidaantiin Yuukireenii Zeleniskiin addunyaan balaaleffadhaa jechuuf Ameerikaan takka jettee galu kunis agabaasa keenya kan odeessa waliigalaatiin addunyaan raajii amanuu dadhabde hawtiin yamanoota akkuma dhaadateetti qaamaanis seennee falmannaa loltoonni hawtii yamanoota ansaaronni haqaa Filisxeemiif of kennan Sooriyaatti dhidhimanii argamuun isaanii loltoonni beekamoon birgeedii addaa ammoo kan Sayyid al-Shuhada jedhaman kumootaan dhangalanii Gaazaa cabsanii Iraaq irraa seenuu fi Yahyaa Sinwaar samii fi holqa gaaraaf muka tumtee Israa'el dhukkee kaaftee dadhabde Hizbollaa wajjin haasa'uu fi baankiin Israa'el saamamuu ministeerri Israa'elii kan faayinaansii beeksisuuf Hasan Nasrallaaf Yahyaa Sinwaar akkamitti wal argan. Kibba Raafaatti qondaalli ajajaa koloneela olaanaa tokkoo fi loltoonni dabalataa jaasa jeefamu mootummaan Israa'el beeksisee jira. Raajabeessi hammeenyummaa beekamuu fi Hamaasiin balleessinu malee abadan hirribni nun qabu jedhee Benjaamin Netanyahuun dhuguma Hamaas seexaana ta'uudha mirkaneeffanneeti jirra. Hamaasiin balleessuu hin dandeenyu diinota hedduu kutaalee torbaan marfamnee jirra. Warri Awurooppaa sanyii keenyaaf Ameerikaanonni nutti birmadhaa jechuuf lolli har'a kutaa Taalalwaaf Sultaan akkasumas Nuseeriyaatii fi West Bank Tulkaarimitti gaggeeffame kan Israa'eliin abdii murachiise ta'uu miidiyaaleen galaalchaa jiran. Brigadiin Al-Aqsaa fi Al-Quddus hin danda'amne kanas galaalcha keessatti dhageettu. Poland, Indoneeziyaa, Ispeenii fi Beeljeem dhaabbanni mootummoota gamtoomanii aangoo mirga namummaa kabachiisuufis ta'ee hiree siviilota idilaa addunyaa yoomillee dhaabsisuu akka hin dandeenye fakkeenya waraana Suudaan lameenii akkasumas Gaazaa umrii dheereffatee fi Yuukireenii kaasuudhaan olaantummaan murna harka tokko akka jiru kun kan mirkanaa'e ta'uu fi manni murtii idilaa addunyaa aangoo yoo kan qabaatu taate lubbuu 41,000 Gaazaa keessatti dhabamanii fi qondaaltota
idila addunyaa irratti raawwachuu dhabe nutuu raawwachiifna jechuun Jarman deeggarsa argachuuf UK'n West Bank weeraramuu irratti dhimma guddoo Ameerikaan afaan wal buute ta'uudhaan miidiyaaleen galaalchaa jiranii. Gama biraatiin ministeerri faayinaansii Israa'eliidha mallaqni kaaznaa doolaara miliyoona 450 ugguramuu isaa fi qaamolee hin beekamne ta'uudhaan ifa taasisee mul'in Israa'eloota citte kan jedhan balballoomii odeessa keenyaarraati. Kabajamtoota hordoftoota keenya kutaa Kuruskitti guyyoota 25 oliif dhiichisaa kan turan Zeleniski neetoo fi waraanni Ameerikaa guyyaatti salphatan kaleessa ta'uu fi akka laastikii bidda bu'eetti Iskaandar misaayiliif haayiparsoonik balastikii fi diroonii Iraanotaatiin kan itti barbadeesse ta'uu fi Vladimir Putin seera idila addunyaa cabse jechuun John Biden irraa kaase hanga Joseph Boranii fi John Stoltenberg barreessaa gamtaa neetoodha dabalatee wacuu irratti argaman. Biyyoonni neetoodha miseensa ta'an hedduun isaanii waraana baasanii gama Yukireenitti erguuf kan jedhan har'a wayita dhageessanitti pirezidaantiin Raashiyaa nuukileeriin kenna seexaanni gurraachi dhidhimsee bakka dhuftanitti isin hambisa jechuun dhaadachuu isaaniidha. Axios taas we understand RTDW gabaasuu isaanii maddeen balballoomii keenyarraati gara balballoomitti dhiyaadha. Dowladda Itoobiya waxaan leenahay mudana madaxweyne waxa meeshaan fadhawaan Somaliland wuxuuna mudnaan gaar ah si qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay shacbiga Somaliland way og yihiin agabka la keenay Masar ay keentay ayaa iyaguna la sheegay in ay yihiin kuwo casri ah oo wax ka qabasho leh oo wixii markaas loo baahdo dawladda u qaban haya hadii tahay waxa Itoobiya ay wado isla markaasina dagaal rasmi ah oo qarxa ay shacabka Soomaalida ogaadeen inoo wanaaf la abuuro waxa keenay Olaantummaan biyyoota yaa kurnan hidha laga Naayilii ana malee eenyuunu himalu anatu isinii hira malee isin yoomillee na hiruun dandeettan keessaa Itoophiyaan na duubatti hiriirta jechuudhaan barootaaf kan dadhabamte biyyi Aleksaanderiyaa fi warra far'oonotaa Masriin atakaaruwwan gurguddaa uumuu bira dabarteetiin tokko lama akeekkachiisa akkasumas takka galoo galaana irratti deddeebi'a doorsisaatiin okkora daangaa biyyootaa fi biyyoota Itoophiyaa wajjin komii qabanii fi kanneen hin qabne lafa dammaqsuun kaayyoosii jalqabaa turusi dhibbana ammoo dhibbaan dhibbatti murteeffachuudhaan Rayyan amisoom yookiin kan gamtaa waligala nagaa tasgabbeessuuf waggoottan kurnan hedduu gara Maqdishoo Al-Shabaabin waraanaa jiru osoo jiruuti qaxxaamura pirezidaant Hasan Mahmud Shariif Ogaasicha wajjin mari'achuun Abdul Fattah Al-Sisiidhaa gara loltoota garasitti erganiiti tarkaanfiiwwan hedduu kan istiraatejii waraanaatii fi addunyaan afaan qabatte miidiyaaleen galaalchan kanneen akka First Post, Associated Press, We of Hindustan miidiyaaleen akka Arabiyaa fa'aa irraa bachuutti jiraniin tarkaanfiin ajaja qajeelfama raayyaa ittisa biyya guyyoota lameen dabarsine kutaawwan kibba Somaaliyaa fi akkasumas daangaawwan gurguddoo beekamoof murteessaa dirreewwan xiyyaara kan akka Jubbaa akkasumas kutaawwan Geediyoo keessatti argaman fudhachuudhaan dhidhima amartiif qubeellaa gidduutti galchee warri seene gara itti bahuu dhabe wixxifata inni kun galuu dhiisa qilleensi jalaa irraan duumessa gannaa fakkaateeti golgolahee jedhama. Reporters Independent wabeeffachuun akka wiihoon galgala kana gabaasetti tooftaa akkanaa kana fudhachuun misaa'ila caaluu kan jedhuu fi Itoophiyaan tarkaanfiiwwan kamiiniyyuu dadhabbii gurguddaa qabaachuu yeroon himamaa jirutti balballi Masriin hin kukuunee fi biyyi isiin hirriba dhoggin akka hin jiratu himama. Haa ta'u tibba kana ministeera haajaa alaa Emireetitti erguudhaan achis milkii dhabdeetiin abdii warra Ankaaraa Turk Rasiif Tayyib Ordogaatiin gara Somaaliyaatti waan qajeelte kan fakkaattuu fi maaf nun dirmanne Itoophiyaan balbala nu jalaa qabde gara Minaa dhuuchi nutti jirti. Ankaaraan ta'eefiitiif balastik misaayilii fi akkasumas adeemsa qorannaa hawaa fi
furguga saatalaayitiitiif jecha garri itti waa dhukkeessan hin jiru jettee galaana Maqdishoo garba guddicha Indiyaatti pirezidaant Hasan Mahmud Shariif Ogaasicha wajjin mari'achuun immoo dubbii dippiloomaasiidhaan torbee kana keessa Somaaliyaa Maqdishoo fi Itoophiyaa gidduutti qabame ta'us akkuma beekamu kan fidaan ministeerri haajaa alaadha guyyoota 5 booda gara Ankaaraatti walgahiin dippiloomaasii nagaa Somaaliyaa fi akkasumas Itoophiyaa gidduu ni taa'ama jedhame yeroo eeggamaa jirutti Masriin atakaaroo takka xiyyaara takka taankiif loltoota wanti isiin hin agarsiisin akka waan hin jirretti galaalchamaa jiran haa ta'u raayyaan ittisa biyyaatiif qajeelchi muummee ministeeraa akka miidiyaaleen idila addunyaa jedhanitti irra hunda to'achuun isaa immoo olaantummaa guddaa iddoowwan Maqdishoo fi baha Itoophiyaa fi daangaawwan biyyattii irratti Afrikaa irratti aggaamame kamiyyuu karra cufuun walakkeessa riqicha Alshabaab taasise akkasumas Maqdishoo fi warra shororkeessitoota gargar kutuun kan dinqisiifamaa jiru ta'uu miidiyaaleen gabaasaa jiran. Ambaasaadariin Ameerikaa kan dame Somaaliyaadha. Soomaaliyaan dhimma kana tasgabbeessite nagaa naannichaatiif akkasumas Ameerikaan imaammata qabdu irratti nagaa kan hawwitu ta'uu fi Itoophiyaa wajjin akkuma qaraatti hojjechuu akka qabanii fi ibaajeewwan akkasumas hariiroo seenaa waliin qaban balleessuu akka hin qabne kan dhaaman ta'uudha kan wabeeffatan miidiyaalee Somaalee dabalateetiin gabaasanis gariin isaanii ammoo Itoophiyaan biyya Habashaa jedhamtu nu weeraruuf jechuun dargaggoota gara waraanatti dirqamsiisaa jiraachuu kan miidiyaaleen biyyattii gabaasanii fi dippiloomaatonni Ameerikaa keessattuu Ameerikaan harka shiraa ta'uun akkuma jirutti ta'eeti dhaabbanni mootummoota gamtoomanis haala naannichaa kan furuu danda'u sadarkaa duraatti gamtaa Afrikaatti jedhee afaan yeroo qabatetti Itoophiyaan tarkaanfii mataa fi sodaa fi yaaddoo birmadummaadha kanneen irratti aggaamame deebisuuf mul'ii warra Masrii Kaayiroodha kututu dhagama dubbii kanaan kan rifataniif abdii waan muran kan fakkaatanii fi atakaaroo guddaa daangaa Filiidelfiyaa keessatti kan argaman Abdul Fattah al-Siisi Benjamin Netanyahu akkasumas imaammata warra koongiransii Ameerikaa irraa akeekkachiifni waan kennameef fakkaata jechuun Associated Press wabeeffachuun Ajaans France akka gabaasetti dubbittiin atakaaroon wajjin Abdul Fattah al-Siisi ta'ee Kaayiroon seente ammoo gara hokkora biraatti kaasuu fi rakkoowwan dhiyeessii fi akkasumas fayyadamummaa uummataa irratti gaaffiiwwan keessatti ukkaamamanii jiran barootaaf humna afaan qawweetiin lugaamamanitti dhoosuu danda'a kan jedhu xiinxalaan Al Jazeeraa Marwaan Bishaaraadha. Bitti kana waan xiinxalan hin fakkaatu. Erga Itoophiyaan kutaawwan beekamaaf akkasumas buufatoota iddoo murteessaa istiraateejii jedhaman dirreewwan xiyyaaraa to'attee asitti ammoo Masri sakkanteetiin Ankaraa maal na cinaan dhaabbanne jechuun hanga sooshaal miidiyaaf tiivistii yookiin xiinxalaa isaanii dabalateetiin komii gurguddaa dhiyeessanis Raasiif Xayyib Erdogaan washab lahab waan jedhan fakkaata jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun kanaan osoo jiru dubbittiin kibba dhiyaa Somaaliyaadha. Itoophiyaa wajjin jirra jechuun gabaasota nu dabalatee miidiyaaleen idila addunyaa hedduun gabaasaa turaniin wal qabsiiseetiin pirezidaanti Hasan Mahmud Shariif gara kibba dhiyaa Somaaliyaadha. Hamza Abdii Barree ministeerri muummee Somaaliyaa Maqdishoodha gara sitti ergamanis dubbittiin ejjannoo guddoo pirezidaant Abdulaziz Laftaa Gaareenii kan baay'ee filannoo keenya gaggeessuuf yoomillee kana kanaan hin sossobamnu jedhamus raayyaan ittisa biyyaa ministeera muummee kan ta'e Hamza Abdii Barree kan Maqdishoodha nagayaan gamasitti gaggeessu Reuters gabaasee jira. شارك عدد من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في عرض عسكري في مخيم جنين شمالية الضفة الغربية وانطلق المسير العسكري داخل أزقة وداخل شوارع المخيم وردد المشاركون أناشيد وهتافات وداخل شوارع المخيم وردد المشاركون أناشيد وهتافات. شارك عدد من مقاتلي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في عرض عسكري في مخيم جنين شمالية الضفة الغربية وانطلق المسير العسكري. لا يستطيع من وجهة نظر عسكرية أن يخوض حربا جديدة هدفها العسكري الأدنى الوصول إلى الليطاني. قالوا بأنهم إذا
سيفاجؤون في البر كما تفاجؤوا في البحر بتقنيات جديدة تساعد على كاليسا فالمي غرغدا تاسني مجاهدوني حقا يوم اللي دوبتن دبنو يتشنوف كنودان حملة غاري إيرو أرغتا دراني في ديگرسا كبشاني توزو إسرائيل كاميرا في تكنولوجي روبوتي في ساري دبلتي الكاني غويا شمبرو ويتفتو اگدو برغيدين الكاسافي القدس مجاهدوتا غرغدا بكمو كتاوان إدلا الدنيا كنين أولاتان إرارغتشا دراتون يرو اتوالغافتشيسي ترن لولي كودانا حرا غغين فمي كنين تياران ديگرمتي سيم فلسطيموتا تدوغوك دفيا كاسيناتي غالماهيترو منستيري فيا غازا كيبستي تركامفيوان برغيدي مجاهدوتا كتا تال على الواتر غنما بريدان غغين فمي لولتوتا إسرائيلي مدوفي دوان أدبو إسادا غبا فمي جران دبيما برغيدي ألاكسا أبو بيدان أكا جرانيتي يوم اللي تانان دوي دافغرا أقرم توتا ميتي كافل بونكين بدي قفا داتشي بيسمي أكافتاني أرغتان كنرا باجتون يرومي بكاكي كتشيسي تدرينكس balballi walii galteedhaan cufameeti jira Filisxeemonni dhuma walii galteen jedhamuun jiru kuni dantaa siyaasaa nageenyummaa Israa'eliif impaayera jedhamu mirkaneessuudha jedhee ciniinnate waamicha biyyoota Islaamaati yeroo taasisaa jirutti birgeediiwwan garaagaraadha akkasumas dargaggoonni Gaazaa hamma Libaanosii fi Joordaan Iraaq Sooriyaa Hawtii Yamanoota har'a dhageettan hunda wajjin kan itti birmataa jiran Gaazaan waan dandamatte fakkaatti jechuun gaazexeessaan Aljaziiraa dubbateeti jira. Snaayiparoonni yeroo kamiyyuu qusataniitiin rasaasa akka gaariitti bakka barbaadan ilaamanii rukutuu danda'an Israa'eliin ifachiisuu biraa darbe birgeediin reejimentii 74ffaa humni 83ffaadhaan har'a akka baalaatti harca'uu fi Gaazaa gallakkiseeti kan ba'eef akkasumas hammammaatti tilmaama Daani'eel Hagarii dubbiimaa waraana Israa'eliitiin loltoonni gara 100 tahanii mooraa keessatti miidhama xiinsammuutiif kan kana fakkaataniin har'a lola daangaa guutumaan guututti kallattii afuriin gaggeeffame irratti akka hirmaanne wayita ibsanitti ture. Haa ta'uutii Israa'el loltoota 300 Gaazaa xiqqoo kiiloomeetira 10 fi dheerina kiiloomeetira 42 qabdutti xiyyaarota 50 olii fi taankiiwwan 400 oliin bobbaafte hunda si harcaafteetiin deeggarsa dabalataa qarshii doolaara biliyoona 164 yeroo itti warra Jewish Amerikaa John Biden fi bulchiinsa dimokiraasiif aangoo harkaa qabu mirkanaa'ee ta'uun kun loogiif akkasumas hireen Filisxeemotaa eenyu harkaa akka jiru yeroo itti akeekee ta'uudha miidiyaaleen galaalchuu irratti argamu. Daangaa Filadelfiyaa gadin dhiisu situu dhabama malee jechuun maatii isaanii kan Ameerikaanota yookiin Jiwishota addunyaa bulchanitti lallabattee qoqqobbiin akka irra kaamuuf Masrii yeroo areerrataa jirtutti Israa'el diinota keenyaan marfamne kana booda kan jedhanii fi Hamas balleessinu malee abadan Tel Avivitti deebinee nagaan hin teennu kan jedhe Benjamin Netanyahuun diinota keenya kallattii hundaan marfamne amma murtii kenna beene yoo diqqaate dhumaatii ji'a kana dhumne takkaallee hin dhumne jechuun Ameerikaatti jechuun dhagahamee jira. Murtoo walii galaa tokko maleetiin akka barbaadanitti warri aangoo harkaa qabu murteessuun ammas deeggarsa bittaa meeshaalee waraanaa jettiiwwanii fi dhukaa ilmaan namaa ittiin fixan doolaara biliyoona 164 mirkaneessuun Ameerikaadha komii kutaa Ameerikaa keessatti kaasaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Haa ta'uuti uummanni uummata wal fakkaataa fi asiin dhugaa dubbataa asiin ammoo jalaan gannaqaa uummata akka ta'ee fi jibba yoo diqqaate warra mujaahidotaaf keessattuu dachii Filisxeem jettu akka masgidul al-Aqsaa isaan gubuu akkan jiranne miidiyaan yeroo gabaasaa jiranitti oduun Yukureenii Raashiyaa irraa dhagamteef daangaa Kursk irraa dhagahamte osoo isaan dhaadatanii balastik misaayiliif haayiparsonikii kan Iraanii diroonotaan dabalameetiin loltoonni Yukureenii kan damee neetoo fi gamtaa Ameerikaa hundi Kursk irratti feestaala mandaja yookiin girgiraa gubbaa ta'e baqaniit lafatti hafuun himama. Guyyoota 3 keessatti loltoonni 3,400 kan neetoo dabalatee dhumuudha. Zeleniskiin akka nama gabaasa qamadiitti asiin bahanii wayita gabaasan addunyaan afaan qabatte.